Jechi bilisummaa jedhu biyya tokkoof hiikaa kan qabaatu daangaa ofii eeggachuu qofa osoo hin taane cimina gola diinagdee isheen ta'uusaa ammallee kan yeroo kamiyyuu caalaa gochaan mul'achaa jira. Dandeettiin diinagdee wayita cimu dhiibbaaleen alaa dhaabbachuun biyyi birmadummaa guutuu ta'een carraa ishee fuula duraa murteessuu dandeessi. የአንድ ሀገር ትልቁ ጥንካሬ የአንድ ሀገር ትልቁ ሀብት ዜጎቿ ናቸውና Ciminni qabeenya guddaan biyya tokko lammiilee isheeti. Lammiileen ishee hundi gama dinagdeen eessa jirra gaaffii jedhu of gaafachuu qabu. Namoonni baay'een gama siyaasaa, seenaa, humnaa fi eenyummaa xiyyeeffannoo ni kennu. Kun rakkoo hin qabu waan gaariidha. Namni eenyummaa isaa, aadaa fi seenaa isaa yoo beeke bareedaadha. Garuu kun hundi daandii kan qabatu gama dinagdeen cimaa yoo taane qofa. Akka biyyaattis akka lammiittis xiyyeeffannoon gama biroon qabnu akkuma jirutti ta'ee gama dinagdeen bakka qabaannu dabaluu qabna. Jijjiirama diinagdee guddaa mootummaan ida'amu fidee kaayyoon isaa hirkattummaa diinagdee cabsuun diinagdee cimaa ijaaruudha. Dandeettii biyyaa qindeessuun fayyadamuun dhiibbaa alaa dandamachuun diinagdee gooroo cimaa fi lammii ofitti amanamummaa qabu uumuuf bu'uura cimaa kaa'eera. አሁን ስንዴ እንደሚወራውና በመረጃም እንደምንረዳ ኢትዮጵያ በስንዴ በኩል አንደኛው ናለች. ወይታ ማገሩ ኢትዮጵያን ገመው ምሸቀመዲን ተቆፋታ አጅርቲ ገመ ቆናቲን ጉድና ኡላናቱ ጅራ ኢትዮጵያቲ ከን ሆጀተማ ጅሩ ዋና መራጀፈቺሱዳ ወንቲ ሆጀተማ ጅሩ ዋን ጉዳዳ ደሜ ዲነግዴ ረቲ ሆጂሌ ነዱ ሆጀተመኒሩ dandeettiin biyyaan boonuu kan uumamu lammiilee hundi damee hojii irratti bobba'an keessatti shoora isaan baataniin እያንዳንዱ ሰው በግለሰብ ደረጃ በቤተሰቡ ደረጃ በአካባቢው ኢኮኖሚካሊ Namni hunduu sadarkaa dhuunfaan maatiin naannoon dinagdeen dhiibbaa uumuu qaba. Wanta sana dhugoomsuu danda'u irratti xiyyeeffatee hojjechuu qaba. Sana gochuu yoo danda'e lammiileen hundi hojii hojjetuutti kan ga'oomee yoo ta'u sadarkaa biyyaatti bu'aa inni fiduu olaanaa waan ta'eef akka biyyaatti bakka fooyya'aa ta'e ni qabaanna. ያለፈው 5 ዓመቱን የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እድገት ጦርነት ኖሮ ኮቪድ ኖሮ ምን ተብሎ ስቲል ኢትዮጵያ እያደገች ነው. ወጎተን ሸነን ደርበን ጉድኒ ዲነግዴ ኢትዮጵያ ኦሶ ወራን ጅሩ ኮቪድ ኦሶ ጅሩ hanga ammaatti Itoophiyaan guddachaa jirti. Amma kan dhageenyu guddinni Itoophiyaa bara kana Afrikaa irraa tokkoffaa taateetti. Kanaan dura Itoophiyaan guddoo turte irra deebiin gara guddina isheetti deebisuu ni dandeenya. Ilaalchi keenya sana irratti xiyyeeffachuu qaba. Birmadummaan nyaataa guutummaan guutuutti deeggarsaa fi bittaa alaa irratti xiyyeeffatee ture wayita ammaa biyya keessatti gosoota oomishaa garaagaraan bakka bu'aa jiru.